Maka hunda tarrisee yeroo hin fitu warri as jiru hundur xiqqaa guddaan dhalaa dhiiraan baga guyyaa kana geenyan jedha. Waanuma gaggabaabaan dhaggeeffadha namni as jiru namni amma an ijaan argu kuni irra guddaan ilmaan kiyya. Abbaatu ilmaan saatti waa dhaammata sirnaan na caqasa. Ilmaan kootta waa hima. Tokko suuraa asitti argitanii wareegamtoota kana karaa kabajaa gaggeessitanii otu dhimmi galman gahin galtanii hin rafiina haraama. Kan biraa Jaalabdii Raggaasaa fi jaallan kaanis waan filannaa deddeebisanii kaasaniiru. Filannaan nagaa barbaaddi. Nagaa fi dhugaan qofaan jiraatan. Nagaan gaanfa Afrikaatti dhufuu ka danda'u yoo Oromoo dhugaasaatti deebi'e qofaadha. Oromoo Minilikis, Haile Sillaasenis, Dargiinis, Wayyaaneenis, Abiyyis qawwee hiiksiseera garuu nagaa fiduu hin dandeenye. Biyya Ameerikaatii qawween suuqiidhaa gurgurama akka karameellaatti garuu lolli hin jiru. Warri Tigraay taankii hidhachaa jiru. Amaarri marfii hidhachaa jira. Sumaalee waan gochaa ture argitan dhageessan. Oromoo gajara irraa hiikaa jiran. Mancaa irraa hiiksisuuf seeratti baasan. Gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajaraa miti taankii, marfii, jeetti, miisaa'eliif rookkeettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu nagaas hin argattu. Lolli ibiddi mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan beekumsaan saappoorti ka godhan qawweedhaan saappoorti ka godhan ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni gaanfa Afrikaa guba. Oromoon qofaasaan gubatu qofaan guban. Dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna. Yoo ibiddatu jira ta'e immoo waliin gubanna. Oromoon kana booda qofaan gubatu. Gabroonfataa qawweedhaan goban. Sammuu gabroome dhukkubsataadhaan wallaanan. Warri obbolaasaa, haadhasaa, abbaasaa, hintalasaa jibbee siidaa Minilikitti hirkatee taa'u hini dhukkubsatuu. Warri wallaansa sammuu kennuu beekani wallaanuu qabuu jenna nuti akka baa'otti. Kanaaf biyyi Itoophiyaa kuni gatii guddaatu isheerra jira. Kadhaadhaanis liqiidhaanis doolaara biiliyoona hedduutu ishee harka jira. Rakkattees kadhattees kaffaluu dandeessi. Gumaa ammoo garuu akka laafaatti hin kaffaltu. Gumaa fi lafti hin dulloomu. Gumaa fi lafti hin dulloomu. Kan biyyi keenya nagaa argatu warri nu ajjeese yookaan dhadhabame yookaan yoo dhiifamu nu gaafate qofaadha. Kanaaf lafti tuulamaaf haa deebi'u. Ilmaan Walloo halagaa jalaa ba'anii Oromiyaa jalatti haa bulanii. Hidhamaan atattamaan haa hiikamu. Komaandi poostiin Oromiyaa irraa haa ka'u. Lolli nurratti labsame haa dhaabbatu. Yoo kuni ta'e Itoophiyaa waliin jiraachuu dandeenya. Hankanaan asii adda gallaa adda godhadhaa galatooma.